baamuun danda'amu. Ani ji'a shanii ergan dhufee anis waraqaan qabu mucaa'oon koos maraqaan qabdu mucaa'oon koo intala dhalaatii footograafa ergee karaa sana mootummaan waan danda'ee biyyattii keessatti sheekonni akka fireendiitti qopheessuu fi waan ta'a yoo danda'a yoo jiraatte ani footoo mucaa'oo kootii ergee fi achitti akka sheekonni gargaaranii mootummaan gargaaree akka rispoonsara godhuuf itti jaala maqaa mucaa'oo kootiin fireendi kootii jettee ishiin asitti riippoortiin goosisa. Namni dandeessan quunnama mooraaliitti godhaa warreen kaanis immoo yoo warri fuudhaafu yoo fuutanis gooticha Oromooti nama Oromoodha jedhee du'us fannifamus haadhaku jedhee dhaqee qabame akkuma beekatee dhaqee qabame har'a maqaa Oromootiin qabame malee maqaa isaatiin yookaan maqaa abbaa isaatiin miti. Rakkoon kun hundi kan nurra gahaa jiru maqaa uummata Oromootiin. Kanaaf namni dandeessa yoo nambara isaa qabaattan naa kennaa yoo galellee dandeettii kiyyaan hojii argadhus waan yoon hojii argadhees waan mootummaan sadaqaa naa laaturra amman danda'u nan deeggara. Warri waa beektan immoo footoo mucaa'oo kootii ani nin qopheessaa nan ergaa fi karaabni ittiin rispoonsera achi keessaa baasu irrattan dalagaa. Namoonni biraa immoo namni fuudhaaf bultiidhaaf barbaadanis hojii barbaadan dhalaan shamarran Oromoo biyya Awurooppaas biyya Faranjii jiraattan yoo fuutan ilma Oromootii adawwii keenya cabsuudhaaf warra kaanis warra dubartiidhaan bahuu danda'an warri iskaabuloo kophaa jiraattan dhiiraan dhaqaatii akka fireendiitti yookaan akka jaarsaatti baasa. Warri immoo dubartii immoo warri dhiiraa dhaqaatii akka fireendiitti yookaan akka dubartiitti warri biyya irratti hin galmeeffanne baasa. Qabsoon kana caaltu hin jirtu Oromoo. Kanaaf ani mucaa kana danda'u biyya Awurooppaa fiduudhaaf mucaa'oo koo yoo fuudheyyuu nin kennaaf yoo rabbi maqaa ishiitiin Awurooppaa fide ana intala koo akkuma fidatteetti dhirsaafniitii godhee walitti dabala. Oromoon karaa dandeessaniin ijoollee kana hamileen isaanii tuqamuun qabu. Mootummaatti illee dhaammachuu qabna. Mootummaa Oromiyaas ta'ee mootummaa federaalaa sababni ijoolleen kun achitti rakkoon kun irra ba'uteef gocha amma diinni biyya keenya ce'umsa kana duubatti deebisuudhaaf gochaa jiru. Adawwii keenya balaaleffachuudhaaf warra qabsoo gochaa jiru irratti duulli kun godhame mootummaa kana irratti godhame nageenya biyyattii irratti godhame mootummaan Oromiyaas ta'ee mootummaan federaalaa uummata amma biyya Saudiitii biyyatti deebi'u kana gargaarsa barbaachisuu fi deeggarsa barbaachisuun cinaa dhaabatee mirga isaanii fi mooraalii isaanii akka nuu eegu ni dhaammanna. Ammas irra deebi'ee isiniin himaa mucaa qal'aa diimaa viidiyoo sana waraabee gadhiise footoo isaas naa ergaa karaa danda'ameen yeroonni biyya ga'e naa quunnamuu waanan danda'e namootaan illee walan quunnamsiisa waanan gochuu fi danda'u yoon baasuu danda'e nan baasaa yoon baasuu hin dandeenye karaa baa'uu danda'u irratti dalagaa. Oromoon marti keessanuu warra dhalaas warri dhiiraa baasuuf tattaafadhaa. Warri dhiiraas warri dhalaadhaa dhaqaati ilmaan dhalaan shamarran Oromoo kaleessayyuu Amaaraa fi Diqaalaatu isinitti fayyadamaa jira. Warri dhiiraas ilmaan Diqaalaatti fayyadamaa jirtani. Intala Oromoo ilma Oromoo sabboontichaan yoo heerumtanii walirraa hortan zarii keenya dagaagsina guddifna malee waan nurraa badan jiru. Kanaaf sheekonni keenya dhiifama naa godhaa du'aayii nuu godhaa. Sheeka Raayyaa Abbaa Machaas bakka jirtu du'aayii nuu godhii qulqulluu.